يا شهر الوحدة أهلا يا شهر القرآن أهلا يا شهر الغفران أهلا يا شهر التوبة أهلا يا شهر الوحدة أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتوا دوتو تكنيا بقى جراتن كنوار رسجنتا أفترا كمنا mana kiyatti rabbigan saga kunoi bagas ninges ninjachaga kanumanu sumanu kanafu garna nama ajaibatin aske saga ba isamo video kana gadumayo da wotanko fan sinagarsis tamam kanaf inni sunus enyu nama galata guttana ole akajaibat oromo son deni sabaji kiram baina deni tigre pulis ruga kamil da chiteti ni galan inni na ole wallahi akuma arkitan video ratti adile salam kunille kono mubarak wajina garre mubarak fenser ragre kana ayo akasiti kunille kunoti kesuma harawa salam alaikum jedisha assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akasiga kunoti kota afata ruga kana me nyanne bolid dechara nyata bodolid dechana inshallah abdi rabbi turtin kesan walina taw hono walid dechane makan salle ka me makan ketu hashim makan kriya hashim jedama hashim muhammad ayo asindura sada wala dine subbe saran ada kuno minut na fere mana sabi fetin walina afterratin yamma kuno afera sada digachura kana fe kasiti kuno atille me ubas semana inni kun yolla kiya gaaf duralle ni beetan video keessatti argitanii jirtu agani gara deeme jedhe inni gara kutena garreen be hugani gara koon rageessa wara maati rageessan hunda wajjin qoticha ture jechuudha inni leeni kun immoo kana duuba kun immoo mubarakin gaaf dura gaaf mubarak argine jennee rifeensa garraa jire garuma asmaanummoo dhiifama na godhaa isin raabatu kootini wanni isin raabateef akkuma argitan video dura ilaaltan san irratti warroota mubarakin akkasitti miidhaa turani mubarakin karraa dhabamsiisan wanni seera jala wajjine jirra muraasa isaanii seera jala wajjine muraasa nu hafe wanni itti tullee masaratiin sunillee hin qabamne agasila isii hordofaa jirra waan ta'eef somana wal qabatee immoo iddoo nama barbaadillee argachuun dandeessu namni guyyaan rafa halkan ka walii gaddeemanii kanaaf hordoftoota kiyya waan akkasirra turre kanaaf isinirraa turre dhiifama na godhaa isin jecha isin immoo ammallee du'aayin teessan akka hin cinne du'aayin teessan du'aayin godhaa rabbiin yaada keessi haa guutu kaaqa keenyaatti illee hagatee illee rabbi si haa deebisu jedhaatee akkasii du'aayin godhaa Hashim kiya galatun Hashim kuno ga kuma argitanitti isin duratti ga telefoon namatti waraabuu jirus keessatti kunooti telefoona lala telefoona kan ofiin qabanne telefoona naa kenne dhugaa rabbii namni yeroo ammaa kana keessatti namni akkanaan argamu namni kan nama nyaatu malee kan waa nama godhin jiru beektu animmoo ataka isaafis godhee miti galata isaa olee fiti miti haguma wal beeynu rabbiin gaa namni yoo wal bahee hin jedhe immoo obboleessa garaa hojii dhalitti qofa osoo hin taane obbolummaa rabbiitiin namni walitti makame yoo jedhe obbolummaa rabbii ka hunda caalti jechuudha. Kanaaf ka ofii telefoona hin qabatin telefoona biraan qabne telefoona naa kennee qabaddu jedhee naa gabitattu jedhee naa kennee haga ammatti telefoona na bira jira jechuudha. Kanaaf inni immoo bubbulee ani guyyaa 15 akkana ga'ee jira eeganni sa'aata ol bahee asillee mahaala qaba isiniin jedhee jira mana huccuu qaba asillee olluma kiyya kana manni isaa kamana manni huccuu isaa jechuudha. Asumaanuu manni huccuu isaa uffata aadaa ka ajaa'ibaa kana hodhaa yoo rabbi jedhe guyyaa tokko immoo mana isaa san dhaqnee waraabnee uffata inni hodhu san karraa uffata dhalaa jettammoo uffata dhiiraa jettammoo suufa waan adda kana wanni hodhamne hin jiru jechuudha. Kanaaf asumaanuu biyya jirtanitti akka isin dhaqqabu gochuun ni danda'ama. Akkasii mishaaka. Akkasuma
biyyoota ollaa warra fakkeenya warra akka Oman, warra akka Saudii, warra akka Sineen hanga Dubai illee erguu dandeenya. Akka achittis ergamuu danda'ama jechuudha. Kanaaf bakka jirtanii xalabannaan bilbila isaa as jala isinii keenya bakka jirtanii xalabannaan isin dhaqqaba jechuudha. Akkasitti kanaaf namni galata namaa oolee waan inni galata naa ooleef immoo galata isaa deebisuu qofa osoo hin taane galata ka deebisuuf rabbitu deebisa. Haa ta'u immoo soomana sababeeffachuudhaan guyyaa irraa akka soomana waliin furru yaamee jennaan kabajamu dhufee obboleeyyan xiyyeetuun illeen koottaa waliin furra jennaan akkasii dhufanii waliin akkuma argitan sanitti waliin teenyee furree du'aa walii goona jenneeti akkasii waliin wal bira keenya jechuudha. Mee yaada qabdan uummataaf siree. Yaadni qabnu hedduudha hin jiru. Karuma namni tokko egaa biyyaa bahee dhimma rakkataa akkuma asin dura illee jedhe. Dhugaa. Maan martuu rakkanneetu maan as jenne akka jiruun wal gargaaruudha wal bira dhaabbatuudha. Kana asallee guyyaa sana tasumaatti dhufee argee malee isa barbaaduuf hin baane. Akkasii kun inni sadhaa manatti naaf feereetiin akka gaariitti sooma waliin furreetiin kun waliin du'aa itti jirra jechuudha. Akkuma inni jedhee maatii kiyyatti deemuudhaaf sababa kanaa ta'e isa dhugaa rabbi maaliif gammoojjii saaraa keessa nu naqaniiti achirraa deemsa guyyaa meeqaa deemneeti magaalaa san seenne achirraa magaalaa san seenne jennaan akkuma magaalaa ol seenee gara deemuun beeku sanaa magaalaa keessa deemu jiru na argee jennaan nan beekne winni nalaalee akkasitti namni kun nama beeku maal jedhee akkasitti nama laalee yoo jedhu ibsaadha jennaan ibsaadha nan jedhe akkasi fuudhee manatti nan galee akkuma argitan uffata natti hodhee uffata maal fakkaatu kana uffata san natti hodhee telefoona naa kenne akka maatii kiyyaa wal argu waan baasaa marsalaa jedhama waan baasa ittiin korullee naa kennee akkasitti hanga maatii kiyyatti kan galu kan na godhe sababa kanaaf ta'isa jechuudha. Haa galatoomu ulfaadhu jedhaanii isin duratti hin galateeffachuu fi kanaaf hordoftoota kiyyaa wanni isin jedhu hin jiru. Ammas immoo namni rakkoo narraan ga'e yoomiyyuu inshallah hojii ofii ni argata. Hojii ofii ni argata. Maaliif namni waan facaafate hamata waan ta'eef. Kanaafuu isinis akka rabbiin isin jedhaatii ammas du'aa naa godha. Du'aan teessan alhamdulillah har'aan nageette gara fuuldurallee rabbiin sin rakkisin jedhaatii akkasi du'aa naa godha isiniin jedha. Atillee biyyaa ta'e. Aywa doktora ke ibsaadha akkuma agartarree fi kunoo ibsaan nu yaamee akka waliin faxarree jennee akka gaarii nu faxarchiisee alhamdulillah. Agar tuh ulfaatu akka faxarree jennee waan hundaa bira rabbi dabarsee ibsaa alhamdulillah waan amma bas ka ishee takkitti san bicha seera jala noorin malee kunnin seera jala oolee jirallee yoo wanni guddaan mucaa argatuudha alhamdulillah mucaa argatee kalas ka inshallah taana akkuma danda'ametti tunnin illee seera jala nooltii taate tunnin jala ooltii seeyaa akkasitti irra isa bira nuuf feeree isa bira faxarree isinin jenna doktoota ibsaadhaa du'aan keessan malee tahaafii jira du'aa godhaa fi akkana isinin jenna. Akkasii maatillee salaama gaafadhu dhaamsan amma dhummatatti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkamii daawwattoonni keenya isiniin jenna. Biyya kaadhaa mana ibsaatti faxarree ibsallee baga rabbiin mana isaatti deebisee maatii isaa keessatti isa deebisee waan rabbi walitti qabee fi asumaan immoo obboleessi keenya Haashimii Naqqanuu galateeffate nullee hin galateeffanna maaliif yeroo kanatti namni nama gargaaru hedduu hin jiru. Rabbiin jazaa isaa kafalu jennaani isinillee du'aa godhaa fi inshallah akka waan inni yaade rabbi isaa haa guutu waan Ramadaan nu qabu nu maraafuu rabbi haa kennu. Amiin amiin. Isiniin jenna akkaataan du'aa hin teessanii du'aa Ramadaanaa isin biratti faxarree akka gaariitti nyaannee dhugnee rabbiin akkanumatti hamtuu rabbi irraa haa qabu jenna kan gara kennan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu yang salam berani. Doa sama tiga ini teman. Doa itu. Doa sama apa ini mah. Doa masalah. Nama galan dia pohonnya cini doa karena. Ayo kalau itu kayaknya kan doa semua nuko dah sinjin na doa teh sini kena. Sini tifkan ini sini Rabbi tifkan ini. Karena mana ga wan sini sinjin nunjuru. Insyaallah Rabbi ini video berarti wala karena turtiin keessan numoonni naa ta'u isin jallagaa baay'ee hordoftoota keessa. Galatoo hordoftoota ibsaadhaan jiraadha.